dhaga'amaani. Jecha akkasiyyuu naan jedhee yaadee hin turre garuu nama kana oromummaa fi jalqaba oromummaa waliin nu fideeni haa ta'uuti rabbi taasisee amantiillee bira fudhadhee qorsa barsiisee bakka kanaan sadarkaa inni jirarraa fuudhee sadarkaa kanaan isa ga'e adhammootu kalee ummataan taphataa ture akkuma naan taphataa ture taphatee dhufee ummataan taphatee jaarsotaan taphatee adhammoo galgaleessee dubbii tana fudhatee maallaqa sii galcha jedhee waan ummata rawwaadaa galicha lamaan dabarsee yeroo hordoftoota urjiitu ashama harka fuudhe akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii warri mana urjiitiif haarawaa taatan subscribe godhamaa kiyyatti dabalamaa warra hanga ammaan hojii turtan immoo ammallee turtiin keessan mufaana haa ta'uu galatoomaan isiniin jedhaa share like godhuu hin dagatinaa obboleeyyan kiyya urjina dhamaal qabattee nu dhufte jechuun keessaniin oolu har'awaan baay'ee tokko na gaddisiise dhugaa rabbi baay'ee tokko na gaddisiiseen qabadhee isinii dhufee innis maali yoo jettanii viidiyoo kanarratti akkuma argitan injattiin tun Dr. Hawwii yookiin Hawwii jedhamti doktora aadaati jechuudha. Hawwiin nama yeroo dheeraadhaaf miidiyaa irratti YouTube illee duraanii hin qabdi hordofaan ture. TikTok irratti qoricha aadaa barsiisaa turteedha. Dubartii cimtuudha. Dhugaa rabbii yoo koomentii isii ilaaltanii jiraattan ijoollee hedduu irraa fayyadamaa turanii. Dhugaa rabbii baay'ee tokko ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo wal jajjabeessuu hin beeknu wal jajjabeessuu aadaa hin godhanne malee nama sirriitti jajjabeeffamuu qabdudha. Dubartii cimtuu dubartii goobaziidha. Akkasii namni hedduun irraa hin milkaa'u. Hojii hojjeturraa namni hedduun hin milkaa'u. Keessattuu dawaa aadaa irraa namni hundi hin milkaa'u. Nama rabbi milkeessituu milkeessaa jechuudha. Maaliif nama jabaa ofii abbatuu jabeeffata. Nama akkanaa kana as baasanii miidiyaa irratti boochisuun dhugaa rabbi hedduu takkan gaddaa. Qaata boo eegaltiin jettiin tun har'a ji'a shanaffaa ji'a arfaffaa akkasii hin taate turtee jirti. Hunda boo eegaltee miidiyaa kanarratti jechuudha. Garuu namni tokkochi furmaata haga amma hin laannee fi yeroo darbe yoo yaadattan ta'e jaarsummaa hedduu ture. Kan namni hundi hirribatti dhabe. Kan namni hundi dhimma godhatee guddaaf xiqqaan warri dubbachuu hin dandeenyellee halkan guutuu jala bulu. Wallaahi ani akkanatti odoo isaan laalu akkanatti natti bariite dhugaa rabbii. Inni siin milkoofneef santareeyyuu dhaadannoo hedduu akka irratti taasifamaa jiru dubbattee turte barreeffama isii Facebook irratti barreessitee turte jechuudha. Warri argitanii warri argine Hawwii Heeban jedhamti. Facebook isii jala seentanii laaluu dandeettanii jechuudha. Maaliif jennaan injattiin tun sababni osoo lammii biraa taatee nama cimaa akkanaa kana itti dhaadachuu miti anka bakkaabe yookiin iddoo isiif malu kaayamti turte iddoo galata qabeessa iddoo kabajaa qabdu kaayamti turte namni akka kanaa kun garuu gad deebitee xiqqaa guddaan ka isii hin geenne hundi irraa dubbattuu ta'ee jechuudha. Namni akkanaa kun silaa nama akkasiititti hin malle jechuudha. Sanumarraa ni ka hafeen immoo yeroo tokko jechuudha ijoolleen keenya akka wal caaluu wal laalanii beektanii ijoolleen Oromoo keessattuu aangoo hirra ilaallachuu tokko wal aanatu ibaluun na caala waa akkasiisantu jira. Har'a mijattiin kun osoo wal caalummaa akkasii jiraachuu baatte dubartummaa isiitiin bootti imimmaa yeroo hunda isiin akkanatti boottu kan namni tokko dhimmamee imimmaa isii kana irraa dhiquu danda'u dhabamee hanga har'aa kana boo'u isii itti fufee jechuudha. Maaliif namni rabbiin hin sodaanne gaafa waan namaa nyaatillee hin sodaatu rabbi. Mucaan kuniin amanaa hin kaada birrii isii haga ammaa hin galchineef birrii isii irra cinqamaa ture. Birrii san bira taree immooyyuu akka dhaadannoo guddaa irratti taasisuu jiru dubbattee jirti. Osoo haadha dhiira taate imimmaan dhiiraa jedhan imimmaan dhiiraa akkanatti boo'ee akkas ta'ee wallaahi silaa miidiyaan kun walitti qawwatti jedhee jira. TikTok, Facebook, YouTube silaa irra nama hin dhaabu sa'a kana. Garuu bakka dubartummaa taatee fi wanti isiin miidhamtuuf maalidha? Maaliif mirgi dubartummaa hin eegamne ijoollee keenya Oromoo biratti? Maaliif kabajaa dubartiif hin qabne? Haga feetee balleessitullee mijattiin tun erga nama tokko jalqaba Oromummaaf itti dhiyaatte isa biratti amantii fudhatte amantii isaa hin kabajne Oromummaa isaa hin kabajne nama akkanaa kana ka amantii namaa xureessu. Wallaahi dhugaan isiniin jedha hedduu aaree irraa dubbataa jira milkii kana jechuudha. Namni Oromummaattuyyuu amane waa hedduu namaa ta'a. Oromummaa isaatti hin amanne amantii isaatti hin amanne jechuudha.
kan hunda bira taree micattii tanaa miidhaa guddaa hagas ga'u birrii isiin hima hagasan himatte isa hunda amanee ture wallaahi an jala jira gurra kiyyaan dhagaye amanee ture kennuufiinuyyuu hafee jechuudha kennuuniifiyyuu hafee dhaadannoo irratti godhu jechuudha gaafa san hin kennaaf jedhee uummata irra waadaa gale kennuufi miti ganaa immoo ajjeechaafis ajjeesaa akkasii godha jedhee dhaadannoo irratti geggeessaa jechuudha kan hunda ka fidee dubartummaa isiiti waan isiin dubartii taateef homaana godhuu hin dandeettu jechaa fi akkana godha wallaahi guyyaan tun hin dabarti namni addunyaa kanarratti hafu hin jiru har'aaf itti fakkaatte namni kun qoricha aadaa gurgura innillee jechuudha nama qoricha aadaatitti isirraayyuu baratee mee haa baratu yoo barachuuyyuu baatu qoricha aadaa gurgura osoo haadha mudannoo ho'i isa mudate birrii kanaa olii baasuun isaa waan hin oollee jechuudha maaliif imimmaan dubartii lafa hin badu dubartiin dakkaamaadha dubartiin miidhamtuudha dubartiin haadha warraati dubartiin obboleetti dubartiin ilmoo ofiiti yoo hoo deemtu boottu yoo deemtu yoo si abaartu yoo teettu boottee yoo si abaartu yoo injiraame yeroo hunda gaddaaf gammachuu keessatti maqaa kee kaaste hammeenyuma keetiif maqaa kee kaastu maal rabbiirraa eeggatta wallaahi ummata kan hunda afoo dhaabatte yoo si akkas imimmaa ofii xureessitu gad xuroorsitu jechuudha nam tokko kana waan maan jedhi namarraa argatu jira mucaannana cabi mucaannana waan kana ta'e jedhanii hoo namni tokko afaa ofii keessaa baafate wanti namni afaa ofii irraa baafate sun sirra bu'uu malte obboleessa kee ca'in wallaalin duniyaa kana namni hundu as gubbamatti dhiiseeti biraa deema micattiin tunuu irraa gasii buute odooyyuu sii bu'uuyyuu baatte dalagataa jirta dalagaa kana irraa baratte uuma isiin barbaadduuyyuu irra dabarsite odoo taateefiyyuu nama galataa taata malee nama hammeenyaa hin taatu turte saniif jennaaniin maaliifi birrii kana ofirraa hin kennineef kachirraafuuf maaliifi inni na dhagaafi illee miti viidiyoo kana ka haasa'u dhugaa rabbi waan keessa kiyya jiru waama hin jiraame xiqqaatu namni rakkoo waa akkanaa keessa jiru isa bichaa miti nama hedduudha namni haqa namaa nyaataa oolu guyyatti namni haqa namaa nyaataa oolu hedduudha garuu barumsa isin haa ta'u obboleeyyan kiyya duniyaa tan hangam takka irra hin jiraannu har'aa duniyaa boruu aakiraa hadhaa tana laallee faayidaa har'aa laallee ilma namaa miidhuun hin ta'u har'a isitu booyee boru ati boo'uu malta maaliif miidiyaatu as baasa waa hunduu dhokatu gizee kana keessa silaa miidiyaa marra oollaa miidiyaa marratti agarra har'a isi booyee boru ati boo'uu malta ka har'a isi si kadhattu boru kadhattee irraa dhabuu malta kenniif birrii isii kenniifi ittillee hin dhaadatin itti dhaadachuun maaliif isin barbaachise wanti itti dhaadattaniif qabsiise biyya galche boottee cal'iste si lamaanuma eeggata jedhee bar mucaan kun wallaahi namni hunduu hiree ofii nyaata hiree ofii dalagata namni hundinuu bakka deemettu qooda ofii dalagata atis qooda rabbii sii kaayee dalagatta isiillee qooda ofii dalagatti maali hammeenya hagana ga'u kana walirratti yaaduun dhugaa rabbii ummanni keenya wal miidhan wallaahi baay'ee takka wal miidhaa jiran waliin miidhinaa obboleeyyan kiyya wal miidhuun faayidaa hin qabu wal jajjabeessaame wal qarqaaraame waan beektaniirraa wal barsiisa maa rakkoo qabuma yoo wal barsiisanii wal kabajanii wajji jiraatan yoo dalagatan yoo itti fayyadamanii maa rakkoo qabama nama hundinuu irraa fayyadama duniyaa tanarratti hagamuu irraa fayyadamnu hanga itti fayyadamnu san irraa haa fayyadamu abbaan kamiyyuu jechuudha maaliif wal miidhuun barbaachisa qoonni hawwiillee achi jira qoonni milkeellee achi jira kanumarrattuu maaliif wal dhiibuun barbaachisa maaf birrii isii kennineef haqa isii fuuruu isii maaf hin kennineef mijattii tana yuutuubii irraa balleessan subhaanallah namni hagana tana garaa jabaata wallaahi keessattuu intalli dubartiidha ani beeku ka waa akkanaa kana osoo ana taate hin godha jedhee hijaadu wallaahi maaliif jennaan rabbuma xiqqishuma sakka ofirratti sodaatani isiin haadha ilmooti ilmoo dubartii qabdi ilmoo isii bakka geettu boru bakka geettu hin beektuti yookiin rabbiin hin jiraame waa hedduuf nama muuda rabbi wallaahi wanti hundinuu harka rabbii jirti maaf namni hagana hunda dhara walirratti yaada maali hammeenyummaa hagana maal godhume haa fayyadamtu wanta isii irraa fayyadamtu yuutuubii irraa gubdee haati manaa isaa jechuudha gizee tokko bar dubartiin abbaa manaa caaltullee ni jirti
abbaa manaa caaltu jechuun yaadaan caaltu abbaa manaa isii yoo balleesse gorsitee deebistu abbaan manaa isii yoo haqa namaa balleesse haqa namaa hin fudhatin haadhi namaa nu fayyadu keenya dalaganna jettee ta gorsitee abbaa horraa ofii deeffattu hedduutu jira wallaahi maasha Allah. Garuu haati warraa milkii sunillee nama akkamii nama hedduu takka taasisabe sababa isiitu itti dhadhe mijattiin tuni sababa haadha horraa isaa isii itti dhadhe ergasii hin milkii wal baratanii maaliif rakkoo hagana gahu hunda irratti mudde mee maali miidiyaalee yoo ta'e miidiyaadhaarraa fayyadamtii isiin hin kennituuf ka kennuuf warra miidiyaati odoo kama kaffalamuuf ittu yuutuubii isii hordofaa ture mee dhadhee maaliif jalaa budde wallaahi ummanni keenya hin beeku ani maal akka jedhu hin beeku hedduu takkanatti dhagahamee irraa haasa'ee wallaahi na dhaganiifillee miti garuu waan nama keenya keessa jiru hedduun waan namni keenya itti jiru hedduu takka nama gaddisiisa odoo dubartii boochisuu baattanii natti tola maaliif namni dubartii malee dhiirri dubartii malee jiraachuu hin danda'u dubartiin illee dhiira malee jiraachuu hin danda'u osoma beektanu aangoo irratti ilaallatina dubartiin takka balleessite dubartiin takka hin balleessitu immoo dogongoruunis birrii biratti dhiisuudha akkuma kamittuu namni tokko haguma beeku namni hundinuu haguma beeku mijattiin tun haguma qufamantu isa amantee birrii irratti dhiiste amanamummaa isaa san ilmoon namaa akkamitti afaan lamaa sadi dubbatti wallaahi ilmoon namaa arrabni kun ka hadha jiidhaa boruu goggogaati akkami afaan lamaa sadi dubbata ilmi namaa gaafsan hin kennaaf jedhee waadaa galee fi sheeka nama guddaa irratti waadaa galee fi har'a gabbee ummata kana maaliif salphisa maaliif ummata irra waadaa galee kana salphisa wallahi har'a tana dhaba markaa ta'uu malti birriin tun waa hin beekamu inni birrii kanatti amanee mijatti tana birrii dhoorkatee hadhallee akkana boochisuu isaa hedduu takkanatti nagaddisiisa hedduu takkanatti dhagahama odoo fi yadda daftee hatantamaan ofirraa kennita ramadaanis as deemaa jira yeroo hunduu jiini kamiyyuu jiini haqa namaa nyaadhaa jedhu hin jiru garuu keessattuu jiini badii namaa itti namaa rabbiin itti namaa araaramu gisee hunduu araarri isaa cufaa miti nama namaa araarama haa ta'u garuu guddinaan nama kadhatanii yeroo namni kadhatee rabbi irratti waan dubbatan waan godhan hundi afaan soomaatiin salaatanii gaafa rabbii ofii harka qabatanii harka qullaa gadi hin deebisu rabbiin yoo garaa fayyaadhaan rabbiin kadhatan rabbi harka qullaa gadi hin deebisu daddafi haqasii ofirraa deebisi dhiifama gaafa dhumcattii tan imimmaa isii irraa haqaa oromoo isinillee wallaahi sagalee ta'aafi dhugumatti sagalee ta'aafi namni ji'a kana hunda asirratti bahee boo ka har'as baatee namni bishaanii miti beektanii imimmaan lafatti namaa dhufu akkanatti imimmaa isii irra gadi yaa'a dhuftee yoo isin afoo dhaabattee akkanatti boottu garaan akkam isin danda'a wallaahi garaan akkam isin danda'a wallaahi wajji booda immoo waan isin gaaramu beektanii yoom birrii kennaaf mucaan kun hawwiintu yooma birrii fudhattee as baatee fi akkamittiin eegaa ture isiniif fakkaate akka waa dhimma kiyya ta'ee akka waa birrii kiyya ta'ee eegaa ture garuu uma isiillee imimmanumaan as deebite ijoolleedhaan wal morminee ture milkiin ammallee nama kennu hin fakkaatu hin kennu birrii kana jenna erga waadaa galee dhiirri takkatti ma dubbatte erga dubbattee hin kennaa jedhee morme ani jechuudha namni immoo akkanumatti nama madaala saniif jennaan milkii daddafi birrii isii ofirraa deebisii dhiifama gaafadhu osoo hin bulle daddabiitii imimmaan dubartii wallaahi lafa hin bu'u gaafa garaa namatti bu'ee lafa hin bu'u dubartiin nama abaarraan wallaahi abaarsi dubartii garaa nama abaarraan namarra bu'u saniifuuyyuu daddafii dhiifama gaafadhu mijattii tana akka dawaa sunis dawaasii ta'u yookiin dawaa kanatu nama miidhee rakkattaati daddafii dhiifama gaafadhu siin jedha haasaa isinitti dheeresse oromoo kiyya asumaan share like subscribe naa godha like naa godha hin jirtanii maaliif like naa godhaan isiniin jedha asumaan obboleeyyan kiyya share illee naa godha walaa jajjabeessinu sagalee walii haa taanu waan beenurraa waliif haa qoonnu isiniin jedha obboleeyyan kiyya warri hanga mana hojii turtan galatoomaa guddadhaa ulfaadhaan isiniin jedha warri mana kiyyaa faaraa wataatan maatii kiyyatti dabalamaan isiniin jedha isinii deebisa hunda keessanuyyuu bakkuma jirtanii nageenyi rabbii isin bira haa jiraatuun isiniin jedha obboleeyyan kiyya akkatti baan hin beekan malee akkatti galanii hin beekanii nagaan naaf turaa turtiin keessan
hanga dhumaatti.